Ani gisee galgala gachiisee asi kophaa gachiisee akkumatti lubbuuti yanaan jedhu kanatti isiidhaan illee akkas jedhaa jiraan. Haati Faaxee naaffaadhaan miira keessa galtee boohaa jirti. Waaw, dheedaa ustaaz ibsaa. Dhugaa anaaf sooree gidduu jiru xiqqoorraa dubbachuu barbaada. Jaallatee fakkeesse piraankii hojjetutti teenyee piraankii hojjechaa turreerra. Jaalalumti sooshaal miidiyaa irra deemu hundinuu soba jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashamar kafuuni hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show. Ani qaxaleen keessan har'as viidiyoo kabraatiin si deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo kan irratti dubbannu kan irratti kolfinu baay'ee isin qabadhee dhufeetan jira. Isin amma xumuraatti na waliin kolfuu qofa, na waliin bohaaruu qofa, na waliin barachuu qofa. Egaa warreen immoo gara chaanala kanaatti haaraa dhuftan chaanala kana fakkaatetti subscribe gootanii akka makamtanu isin gaafannaa. Subscribe yeroo gootan wanni tokko wanni isin irraa hir'atu hin jiru. Subscribe lamaan qarshii tokko miskiinaaf lafa kaa'aa turre. Egaa isinis wanta kanatti akka isin makamtanuuf subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kanas akkuma beekamu like gochuudhaan jalqaba. Laayikiin isinittiin himamu gaa. Egaa kana malee immoo tapha tokko Facebook irratti waliin taphanna. Kanaaf Facebook kiyya galaati. Follow na godhaa hundi keessanuu. Kanaaf follow immoo na barbaachisa. Kanaaf galaati hundi keessanuu. Asuu namni tokko nafin gaaf viidiyoo kana laaltan yookaan immoo hedduutti dhaabate egaa follow na godhaati deebi'a. Kunoo Facebook kiyya akkuma beekamu kunoo Abraar Badruu jedhee jira. Dhaqaati hundi keessan warri fayyadamtan follow na gochuun dagatina acharratti na dubbisa gara viidiyoo. Dhukkubsataan itti aanu ol gali. Okay, see? Eeyyee. Doctor, maaliif? Hubatu jala bu'e. Tol. Ija kee bani. Funyaanitti achi xaragi. Hin beeku dhugaa kun. Good. Galatoomaa dhugaatti doctor. Hojii keenyatti amanan. Ana ta'eef malee warri kaan refersi gochuu danda'u iddoo kaanitti. So akka danda'amu ta'ee si yaaduu danda'eera. So maal gootaa? Firee shan nyaata dura yeroo hundumaa guyyaa ganama galgala dhiqista. Kana qabadhu. Kunoo kana qabadhu. Firee 80dha. Okay, kanas qabii galgala dhiqibsa sa'aatii 6 abjuu dura firee tokko dhiqibsa. Maal fayyada gaa kun? Inni kun kan inni si fayyaduu fi guyyaa biraa kan inni ija keessa si buuneef baay'ee si fayyada. Okay, ija keellee si ooksanatti fakkaata. Nannukku Ana moo si beekaa? Oliin alistanii beekumsa keessa hin oliin haasa'in. Ana moo si dooktarii? Callisee haasa'in. So kuno kishaafa kanadha. Kana fayyadamta jechuudha. Baay'ee iji kee baay'ee miidhameera. Daftee itti waa siin geenyitee baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Qabi kan. Okay, dhukkuba biraallee qabda. Gogaa si qofaa sanatti fakkaata. Jiidha. Okay, jiidhaa ta'innaanii kun baay'ee rakkisaadha waan ta'eef ciistee yaalamuu qabda. Hello doctor. A few moments later. Mucaa fayyaadhuma ajjeesee dhukkubsee mucaa fayyaa. Inni ofumaa isaatiiyyuu yaalamuu qaba. Haala ati keeyyuun boqotteen buddeen tolchame torbee lama nuu taa'uu jalqabe am. Gurbaa. Attam jirtu abbaa. Ayyaadha. Naguma. Eeggati dhuftee dhamteegaa. Nuun furdanne ati nuu qatte. Maaliif seeta? Midhaan mana keessaa ala dursi amni nyaataaf fixaan jedhaan tuutan mana keessaa midhaan nu fixaan se'anii situ fixa. Maal abbaa akkasiin jedhiin haame wa. Haala ati keeyyuun boqotteen buddeen tolchame torbee lama nuu taa'uu jalqabe am. Waan gaarii godhes akkasii akka gootu rabbashi sitta cimsan nuus akka jiraanna malee dhufnaan nu ajjeeftu ati. Maal kun hin jirru bakka amma kun tafkii keessa. Injiraatiin ati maal na fayyadde mana teessees asis teessee maal na fayyadde. Injiraanu nu fixe kun asitti bakka. Injiraatiin hin siin jedhe jiraa kee hafuudhu lubbuu kee hafuudhu taa'i asuma. Silaa mana dhuftee maal na fayyadda itu haadha kee teessee gargaarteetii silaa waa meeqa maalatteetu waateetu moodhanoo. Maali na teereen sangaa namaan oofe namannatti kennannaa hin oofe malee yoo mana sangaa sirra oofusi maqaana balleessite ati koomiti shakkeeran durii kaasee haadha kee wal dhaban koomiti ati kee keessaa si baasu jedhi ati kee midhaan sii fiddi guyyaatti tokko sii fiddi. Maal tokko nyaadheen noo lamani? Biyyoo nyaadhu kunuu sitti baay'ee. Ayya. Garaadhuma gube.
Hello? Wait, Mama. Amma nafuta mo namfuta mati. Maal jettee? Mai nafuta mo namfuta. Nafuuta moo namfuutu? Gaaffii akkamii gaafattaa maal? Gaaffii nasi gaafadhe kamai nafuta mo namfuta. Siin fuudhu taanaan eenyuun fuudha ree? Kanaafiyyuu na fuudhu barbaadde waan tokko duraan sitti madhaggeeffadhudha. Boor jaarsa ergi. Jaarsa ergi? Jaarsa erguun koo nafuuma maarree waggaa lama booda ergaa. Waggaa lama naan jedhee bor jaarsa ergi. Bor ergi? Borii jaarsa hin ergiu taanaan lamma fidoo gortee bilbila qoratti bilbilanii lafan dhaqu naqanii waan tokko kan lamma fidan dorgomu. Maal jechuudha bor ergi jechuun jaarsa? Akka lamma fidin lafan dhaaba dhokkan dhaabban. Lafan dhaqu naqanii waan tokko kan lamma fidan dorgomni sitti meerraa. Akka lamma fidin lafan dhaaba dhokkan dhaabban. Akka naan bilbileesi teekis fakkisnaan goone akkasnaan bareesinis. Ciao. Hello. Hello. Achina funaani. Nagamiti? dubartoonni akkas jettanii dubartoonni kaan yeroo isin jaarsa ergi borii ergi yeroo isin jettan yoo inni erge jechaadha gudii taatu laasinii galee dhiisuu jettanii gudii taatu. Irrimmoo irraa baradhaa ijoollee irraa baradhaa gaafa isin akkasiin hin jette jechaadha. Yaa ummata keenya yeroo hunda waan isin hin galchine keessa hin galinaa isin jedhaa turre waan nama hin galchine keessa galuun waan inni godhin isinitti makottaa dhaggeeffadha. Namicha tuyyi guyyaa hunda baankii dhaqee riyaala 500 baankii kaatiiti mobaa guyyaan tokko darbee 2 darbee 3 darbee warri baankii galmeessan kun harkaa badee dubbiin kun mudiira jiraatti mani yookaan immoo itti gaafatamaa baankii sanaatti mani bar waan akkanaa jira jaarsi tokko yeroo hunda fidee 500 qofa kennatee baa ganama hunda jennaan. Hai maali jenaan mee waamaa edeen gaafa lammaffaa dhufe natti waamaa naan yeroon guyyaa biraa dhufu bara ajajaan keenya si barbaadaa jedhanii itti gaafatamaan baankii si barbaade naan asaamaa shar maal rakkootu jira moo waan balleesse moo baankii birrii kiyyee waa ta'e naan lakki rakkoon qabu si dubbisi barbaade jedhaniin hennaan itti dhagaayee jedhanii biiroo isaatti dhagee urgala. Jennaan abbaa kiyya gaammaan rakkattanii maaliif yeroo hunda fidanii 500 keessanii waan baankiin 500 malee fudhanii seetanii moo baankii yoo isin miiliyoona qabaatan illee guyyaa tokkotti miiliyoona tokko isin irraa taqabbala rakkoon tokko hin jiru abshiraa waa tokko rakkoon qabu kennadhaa waan qabdan wannis yeroo hunda deddeebitanii rakkattan of hin jiru karaa deemtanii maa rakkattanii jedheen nalakkeen kana miti kun madakalii kiyya yookaan immoo guyyaatti waan waciin argadhu si 500 jedhaniin hay akkamitti suuqii wayii qabdamoo baabura minaan daakuu wayii qabdamoo maal qabdaniin lakkii tahaddiyaatiidha yookaan immoo mee kana godhaasaa wanni jedhan sanaga mee ati kana godhi yoo ati kana goote kana sii godha jedhan kana afaan oromootiin maal jedhama yoo ati kana goote kana sii godha tahaddiyaatiidhaan aramni kana ennaan maal jedheen ennaan hin barbaadaa jedheen jaarsi kun isa gurbaa baankii kanan jedheen yoo nama ka'ee waanan jedhu kana atis na dandeessee na injifatte an 500 sii kanaati 500 kanatti adeen jedheen haya jedhee jalqabee nama takka ija kiyya dhungadhaa ija kiyya dhungachuu nan danda'a jedheen mee ija kiyya dhungadhu jedheen ija kiyya dhungadhenaan mee ati ija kiyya dhungadhu an 500 sii kanaadhe namichi dhiisii jedheen wallaahi ati yooti ija kiyya dhungatte 500 sii kenna jedheen ijji isaasa oomishamee doktorii jedhamaatti kaa'u namichi silma ija hin qabu ija of keessa kaa'e ija pilaastikaa jechuudha ija of keessaa baasee dhungatee ol deebise achumaan namichi inni baankii kun aaree lakki bakka kana goomsiree guyyaa biraa immoo bakka wanniidha jedheen guyyaa biraa immoo dhufe ammas kalee tana goomsite jedheen hadha immoo kottu jedheen baankii sun haa jedheen hadha maal jedhan haayye hadha isheenaan haayye hadha immoo gurra kiyyan ciniina jedheen yookaan immoo ilkaan kiyyaan gurra kiyya tuqaa jedheen yooni ilkaan kiyyaan gurra kiyya tuqe amma biriinaa kennita jedheen gurbicha kanaan isa baankiitiin jedheen rakkoon qabu jedheen ennaan qoyi jedheen dhaqee gurra isaa lammanitti harkisee ilaalee yeroo jedhu gurri isaa lamman isatti kaa'ame miti gurruma fayyaadhuma uumamaati harkisee ilaalee aana dhukkubsitee jedhee harkisee ilaalee kanas rakkoon qabu yoo ati ilkaan keetiin gurra kana tuquu dandeesse jedheen 500 amma siin kenne jedheen haaya jedhan immoo namichi ilkaan hin qabu ilkaan isaa lafaa dhaabame ilkaan kana ofitti fuudhee geessee gurraan tuqee deebise. Namichi rakkate beetanii rakkatee aaree guyyaa sana faamu dhufe amma yeroo baankii birrii kaachuu dhufu aaree almaan bar waan akkanaati jedheen alana hadha koo jedheen hadha moonatu abadan ati guyyaa lama nan goobseeta hadha immoo guyyaa sadaffaanatu siraa nyaata birrii kiyyee guyyaa lama bilaashi nyaatte har'a kottu jedheen dhiisii jedheen hayya jedheen rakkoon qabu jedheen ilaal waanan godhe kana jedheen waanan jedhe kana yoo goote ani immoo 1,000 sii kenna jedheen ati immoo waa tokko naan kennin jedheen
akkamitti akka jennaan baroodha rakkoon qabu gurbaan baankii kun kuma tokko fudhachuudha inni baankii kun kuma tokko fudhachuudha dhaqee ol gala isatti ol galee dhaqee haya waan isin jedhu kana godhii hadhata haddiyaatiin nama lamaa miti ana si qofa jedhee hadda yoo ati waan jedhe kana goote kuma tokko sii kenneen jira lamaan qofa jira jedheen surree si ati surree jalatti dhatan sana beektanii miti surree xiqqoo sana maqaa si dhabu nama qaanfachiisa isiin bifti sii magariisa surree tuffataatti fedhen isiin magariisa naan ata haddaa ka surree kee baasin agarsiisitiin Lakkamiti lan abadan jedheen abadan yoo ati surree kee baaftee surreen si magariisa ta'uun agarsiifte jedheen kuma tokko sii kenneen namicha achi ilaalee anaaf jaarsa kana malee hin jiru rakkoon qaboodee silaa yoo qullaa afaan jiru surree gabaabduu qofa surree xiqqoo qofa agarsiisudha surree jalaa sana ilaaluu barbaade malee qaama kee qullaan jenneeni rakkoon qabu qaama kuyyee qullaa miti waan ta'eef rakkoon qaboodee surree isa guddaa gaafanni saqqii qabattoo itti hiikee gadi baasu ilaa kuma tokko jedheen hennaan fudhatee gammade maal jennaan wallaahi jedheen awwarra baankii kana keessa dalagan hunda isaanii jedheen yoo naqee mudiira keessanitti itti gaafatamaa keessatti surree baase meeqanuu akkanatti jennaan hundi jira dhibba jinya harkana keessa na kaanii ati dhuguma dhiira yoo dhattee mudiira keenya yookaan itti gaafatamaa keenya irraa surree baaftee dhuguma dhiira naan jedhani qaawwaan dhaabbatanii si ilaalaa hundi jira jedheen soba ta'uu dhugatu kanaafuu annama dhigde warra dhibba jinya fudhee kuma kudha fudhee jedheen kuma tokko si kennee raacha'uu jedheen yeroo hedduu waan siin galchine keessa hin galina jaarsa siin tuffatinaa jaarsi dubbiin beeku jettanii wallaahi nan golfe waan kana ilaalee. Akkasii salphachuu wanti kun dhaamsisaa waan isin galchine keessa hin galinaa jechuudha. جمال العالم صلى الله عليه وسلم جمال العالم صلى الله عليه وسلم أرحب نبي أرحب قرتي niyyaan keessan bareedduudha jechuun jara miti wal bira keessanii ni qaabistii babbareedduu wayii ustaaz ibsaa bira keessanii akkas jara miti akkasaan fuudhamu niyyachuun keessan bareedduudha garuu addii kanan dhokatu ustaazni keenya akkas dhokatanii fuudhanii naan immaa nuyyuutti dallanna sini galee maaliifuu ustaaza keenya rabbi warra bare anaaf ustaaza keenyaaf rabbi warra babbareedduu yeroo gabaabaatti sini galee yeroo gabaabaatti keessaa dureen bineensa jennee Toota kiyyaa har'a dhugaa jirtu wayii dubbachuuf hin asufe. Dhugaan kunis maali hojjettanii wanta miidiyaa kanarra deemaa jiru waa'ee keenya hundi keessanii qubanii qabdu jedhee yaada warri nu hordoftanii warri fooloo na gootanii maatii koorri taatan hundumti keessanii badiirree yoon qabaadhee haasaan amma haasee isinitti mukana keessatti badiirree yoon qabaadhee akka dhiifama naa gootan gamanumaan adaraa isiniin jedha. Isaan alaa dhugaa anaaf sooree gidduu jiru xiqqoorraa dubbachuu barbaada sinii galee. Aniif sooree akkuma dhalli Oromoo yookaan sabni biraa miidiyaa kanarra taa'ee akka wal jaallate fakkeesse piraankii hojjetutti teenye piraankii hojjechaa turreerra sinii galee. Malee jaalala dhugaa kan hin sooree jaalladhe hin qabu kan isheen na jaallatte hin qabdu sinii galee. Piraankii ture jechuudha. Itti aanuuni waan kanatti kan ani seenee fi sooreen naannoo 100 galtee turte fooloo sinii galee. 100 sanarraa jidduutti baak ta'ee namoonni fooloo ishee irraa kaafachuudhaani naannoo 80-90 akkasitti gadi jalaa bu'ee jechuudha. Waa'ee sanaa keessa seenuun barbaadu. Waa'ee sanaa keessa seenuun barbaadu. Sabooddee waan kanatti seenne jechuudha. Akka fooloon ishee guddatuuf, akka tiiktookiin ishee guddatuuf isheen biyya Arabaa jirti. Ishee qofa osoo hin taane durba Oromoo maqaa nama 3-4 ol maqaa isinii waamuu danda'a jechuudha. Innaa fooloon ishee akka guddatuuf akka xinnoo ishee na biratti beekamtii wayii argattuuf warri dura ishee beektanis jiraachuu dandeessu. Warri na biratti bartanis baay'een keessan jiraachuu dandeessu. Fooloon ishee akka guddatuuf akka isheen tiiktookiin ishee guddatuuf piraankii kana waliin teenye haasa'aa turre jechuudha. Sanarratti ani waan hin argadhe tokkoyyuu hin qabu. Sinii galee yoo maqaatii baduu ta'e yoo maqaatii arrabsamuu ta'e malee waan hin argadhe tokkoyyuu hin qabu. Sinii galee maaliif jennaan viidiyoo amma isheen kaleessa teessee haasoftu miidiyaa irratti haasoftu dhugaa fakkeessite naannoo daqiiqaa 27 namni waraabinaa ergee dhaggeeffadhee jechuudha sii galee.
እና badii tokkotu waan hin qabaati waan hin ani akka badii qabutti waan hin ani akka jaalala isheen na jaallatti. Zoe jaalalamti social media kanarratti jalqabamu jechaadha. Miiran taane keessa sin galchuu dandeessi. Duraan dursee miiran taane keessa ittiin seenuu dandeessu jechaadha. Jaalaluma qoosaa piraankiidhuma qoosaa garaa garaatiin jaalala dhugaa keessa seena. Yoo abbaan tokko hin seenne illee abbaan tokko hin seena. Yeroo baay'ee kanarratti viidiyoo isin dubbanna. Kana malee immoo wanti immoo kaameeraan qabamee ala ba'amee wanti hojjetamu jechaadha. Hundinuu wanti piraankiidha jedhamu jechaadha. Soba yeroo ammaatti. Wanti piraankiidha jedhamu hariinsa soba. Wal mari'atanii ta'anii seeraan yeroo irra deddeebi'anii waraabaa kan jara ayuus ta'e kan jara saayidis ta'e jechaadha. Irra guddaansa walii galteedha. Baay'ee kaameeraa fuudhanii akkasitti waa viidiyoo xiqqoo wayii waraabuu jechuun iyyuu baay'ee tokko cimaadha. Maaliif uummanni keenya baay'een shawwadaminaa. Hin shawwadaminaa baay'ee. Garuu haadha irraa qabdee ijjatiyya afoo balbalatiyya afoo hin deebi'e. A'uudhu billaahi min shayxaan rajiim tufi jidda fi firra tufi na dhaga'i ani bara amma isiniin dhiisaa fi miti. Ani gisee galgala gachiisee asi kophaa gachiisee gisee galgala gachiisu gisee atachi jirtu gisee asi kophaa ciisu. Akkumatti na hammatu kanatti akkumatti lubbuuti yanaan jedhu kanatti siidhaan illee akkas jedhaa jiraanii jedha onneen tiyya taatee saddeen dhayatti saddeen. Akka goonuun siima ani mana kiyya yaadeetiin jira ilmaan kiyya yaadeetiin jira furaasha keenya yaadeetiin jira. Sigalee shurufkaa qe'ee teenyaatu yaadeetiin jira waan biraa dhiisi abaada keenya yeroo akkasi abaada keenya ol seenu libaana ati mana keessatti urgeessitu buna ati mana keessatti urgeessitu san hunda yaadee jira sigalee ati amma akki goonu ammuma fuudhee ji'a tokko keessatti itti deebisee michiyoollee haamileen cabsu warra isaaniillee haamileen cabsu ati amma mangistiitiin durbummaa qabdi jedhee fuudhee ilaali waan jettu dhageeffadhu waan jettu ilaali mala lola hayyuu gaafatanii rabbiin dhiisaa eegi dhugaa dabar malli ati naafittee kuni gaarii ani amma isiin durbummaan qabduu jee yoo warra deebise gisee fuutu qabdi of course haqa haaraam namarra kaayuu fakkaatte malee hin qabdu latti niin beekaan sababa fi ani kun nama muuxannoo hedduu qabu tiyyaa walsi fakkaadhitti aarii keessa no sanii miti sanuu amma akkuma aariitiin waan kanatti hin seenne sii galee itti yaadee asi beebbat sanii miti aariin itti seentee wayi tiyyaa walsi fakkaatti no karaa irra bahe namni akkamiin wallaala keebar hin beekaa karaa ija cufadheetu hin beeka waan ofii hoo ilmaan meeqa qabnaan ija cufadhee beeka kasiitis akkasuma rabbiin dandiisu yoo soba irra kaayee miciyyoon tuni akkana jee rabbiin dandiisu ilmooti yarraa boru magartuuti yarraa rabbinaa deebisa faaxeeti yarraa boru rabbinaa deebisa faaxeeti harka qabee namni naafita sii galee ka dur gafuun dur hin turti jaan ka ammaa garuu harka irratti kanaafuu waan ofiitii lafa qabsiifnee isiin isaanuu dhaltu daa'ima keenyarraa furannaa gaafa ulmaa baatee maali jettee tartiiba goote akkasitti firraa kalaas dibbee jirti jaartiin tiyyaa kalaas waa tokkollee natti hin balleessin amala qabeettillee fayfayoollee rabbiin dandiisu anis rabbiin nama. Miskiina wallaa argitanii haati faaxeeyyuu laa akkas jaalala jijjiiramtii egaa sooshaal miidiyaa kanarra fiigoon kunoo inaaffaa keessa galtee miira keessa galtee dubbataa jirti. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata yaada keessan koomentii jedhanaaf kaa'uun dagatina amma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroos Show bye.